Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftootaa qophii addaa keenyaa qophiin addaa keenyaa tooraan qophaa'ee qindaa'ee kan simbira ga'u karaa istiidiyoo waldaa maraanaa taasisus akka ta'e ni yaadatama. Maarree guyyaa har'aas immoo qophii addaa keenyaa kutaa 72ffaa haala kanaan qopheessinee qindeessinee isin biraan ga'aatii jirra. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii addaa keenyaa hordofaa isiniin jenna ammallee amma xumura kutaa kanaatti nu waliin ta'a isiniin jenna qophii addaa keenya kutaa tokkoffaasaa torbee darbe isin biraan geenyee jirra. Guyyaa har'aas immoo kutaa lammaffaasaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kutaa tokkoffaasaa keessatti seenaa obboleettii keenya akka yaadattan kabajan isinin beeksisa. Egaa obboleettii keenya guyyaa har'aas illee waamicha keenya kabajjee istiidiyoo waldaa maraanaa taasisus keessatti dhiyaattee har'allee seenaa kee kana nuuf qooduu waan asitti dhiyaatteef maqaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii addaa keenyaan guddaa si galateeffanna taankii siin jenna. Asumaan malkaam mee ati yeroo darbe keessatti seenaa kee akkuma nu qooddee ammallee itti fuftee isumarraa kaateetii kan dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii addaa keenyaaf dhirtu isa gubbaatti meegaa ati gara maatii itti deebitee jirta isa keessatti dubartiin ati hojjettu baay'ee akkas rakkisaa jirtudha kan mul'atu jechuudha. Achi keessatti hangam turte mana sana keessaa egaa dhugaatii keellee nyaata keellee akka isheen jibbitudha kanatti dubbattee ammam turte mana sana keessaa haala kamiitiin hanga mana sana keessaa ba'ututti haalatti deddeebi'aatii turte ittuma fufii seenaa kee nuu qoodisiin sanna. Tole kaa erganii manatti deebi'ee yaa'u ishiin naan taqaawwamuu hin dhiisne maaliif akkanani mana sanatti taa'ee ishee wajjin hin jiraadhu hin barbaaddu. Yaa ta'uyyuu malee abbaan ijoolleetii fi abbaan mana ishee immoo na barbaada. Maaliif na barbaada? Ijoollee lama qabu. Ijoollee lamaan suni baay'ee na jaalatu. Erga mana sana dhaqee ijoollee isaatiif yaadee hin beeku. Nyaata turaa ofiin hojjeta ture. Ofii waan hundumaa ijoollee dhaabbata ture. Ani immoo baay'een jaaladha daa'ima. Ijoollee bakka akkuma obboloota koo amma kana iddoo illaa dhufe baay'een iddoo isaaniif laadha. Baay'een isaanii qaqqaba. Isheen yommuu jirtu hojiidhaallee yoo dhufte hirrafti galgala yoo ga'e ijoolleen biyya arabaa jiran hin beeku argiilee yookaan shishaa fudhattee hiriyoota ishee bira deemti halkan garaa gattee galte. Ijoolleen maal nyaatu maal dhugu kaanitti namichi rakkisuu hin jettu. Sarratanyaan ol dhufe sarratanyaan hin teechistu namichi baay'ee gubataan kan nama galgala isheedhaan wal caqacaqu. Garuu erga mana sana gala ijoollee hundumaa namicha irraas ishee irraas ba'aan buuse. Maal nyaatu hin jedhu akkamitti rafuun jedhanii. Gooftanaa ulfaatu. Kanuma ta'ee namichi ijoollee isaa baay'ee na jaalatu. Erga mana hidhaa ji'a sadii achi ture sanitti ijoolleen amma isa caqacaqan amma feddu malee dhanii isa rakkisaa turan. Amma mirree akka duraatti hin argamne ijoollee isaatiif na'ee caaluma ijoollee isaatiif na'ee akkasuma qaamni kiyya guutummaatti illee waa sirrii hin turreef baay'een caccabeetoo jira baqa kokottaa'ee mammadaa hin ture akkanattiinis akkamitti galtii kan jedhu nama sammuu xiqqoo naanneffate inni irree xabaqaadhuma. Akka inni qaama sanaas fayyee ijoollee isaatis amma ta'e gargaaree fi boodarra immoo sarratanyaa ho'iin fidate ana gara biyyaa na galchuuf ture. Garuu akka seerri achi mana firdii sana itti ba'e inni gaafa abbaan akka hin duune jedhu gara biyyaa akka hin galu. Abbaan mucaa du'ee gara biyyaa akka hin galu itti mee deeme. Tikkeettiin ittiin kutadhee gara biyyaa galurree doolaara 200 lafa kaa'eetoo deeme. Namichi abbaa baay'ee nama gaariidha abbaan mucaa. Sana booda fuuluma kiyya laallee ture wanarraa garagaree deemee ture. Achiis immoo poolisoonni gara biyyaa galchi jedhaniin ish jedhee namichi kiyya. Garuu kan hundumaa dhoksee namichi kiyya tikkeettis kutee naan galchine ani garuu galuun barbaada. Maaliif isin har'a ajjeesti boruun ajjeesti na saqqaqa waan ta'eef. Ganama galgala yoo ta'e ganama maaltu dhufa halkan kana maaltu ta'an jedha. Baay'ee saqqaqa baay'ee sodaadha namichi manaa baay'ee ta'an bakka cinqinnatti namme. Maaliif dhufteetu yoo na sillasiite guddoodha dandee ofirraa ishee hin qabu kokottaa hin jira. Durarree matee jabduun ture. Kanarraa kan ka'e akkanumatti hirma teenyu uumaan jedhu hojii jalqabee ijoollee isaati sammuu duraatti iddootti deebi'uu jalqabee inuma hojjedhaa nyaata amma ol amma duraatti ol futee hojii natti baay'istii girgiddaa na dheeksisti amma duraa caala hojii natti baay'isuu qabdu bakka hafuura na kutu midhaan immoo nan irree midhaan nan nyaadha jedhee fudhadhe bakka dhufte kun hundisitti baay'ataa sarratanya nama kana nyaachuun qabdu waan bariirarree iddoo bakka iddoo kee hundumaa natti jijjiirte waan hundumaa
iddoodhaa kakaastee uffata duraan naa kennitarree waan hundumaa irraa fudhatte. Kan koomoo kanaan biyyaa fidadhee dhufe akka hin uffanne isa qaata shaanxaa tokkichatti qollofte fooqi keesse. Bijaamaan uffadhaa bijaamaa uffadheeti nan ijoollee wajjin sun gadi ba'u bijaamaan uffadhaa. Baay'ima tokko bakka irreen irratti ol kaafatte. Irreedhuma tarkasiin irratti ol kaafatte. Waan ani godhen goote jetti. Akkana naan jetti hiriyootatti na himatti. Abbaa manatti boochee na himatti ciqicidha waa'ee kiyyaaf galnamaaf galgala. Kun hundumtuu dhuma ta'ee jiru. Gaafa tokko halkanii baay'een dadhabee ture gaafa sana guyyaa guutuu waxibeeti onnoo qulleessaa oolee waan ta'eef dadhabee hirriba nuuf gate gisee hundaa hirriba nuuf hin gatu garuu nas sodaadha waan ta'eef waan eegaa amman danda'e. Hirribnis nan qabu nas saqqaqa hirribnis nan qabu. Maaltu ta'a laata kanan jedhu nagalchuu didde namichi. Gaafa tokko halkanii garaa qixxeedha halkan garaa qixxeedha silkii hin qabu silkii kiyya kanan biyyaa fidadhee dhufe irra na jalaa cabsite si'aatii hin qabu. Si'aatii sun garuu si'aatii halkan garaa qixxeedha. Namichi sun dura rafee jira. Bakka mataadhumarra na dhaabatti. Baay'ee natti ulfaate ture. Baay'ee mul'atan argaa jirus baay'ee mul'ata sururii ture gaafa kan namatti hin tolle kan nama cannaqu kan nama afuursu baay'een dafqee jira. Uggaanan ol jedhu mataa fuulara gadi yaafattee billaa harkatti qabatte. Lapheedhuma kiyyar sammuu kiyyar na dhaabatti. Baay'ee tokkoon iyyee olma fudhadheen iyyee. Sana booda ugganayyuu namichi jechuu kakaatee dhufu albii sana lafatti taatee maal jetti? Wannoon si duuba jira. Appilii wayitis waan ta'e duubni jira. Asitti murattee nyaachuudhaaf kaatelaan si'aatii kana jetti. Ani garuu ishii albee fudhatee dhufe albee lafatti haate. Si'aatii kana nyaatta maaliif hatta? Minaanoo ta'e fuuldura jira sumatu jechaa oola hin nyaattu. Halkan nyaatta jetti silliqqeen na qabdi. Maal gootaasii jedheeni. Omaa hin beekaa mana ishii fuudhee kifiliitti galchee. Rafeeti naan jedhe keejjan qollofadhu qulfiittee naan godhe qulfii sana irraa na jalaa fudhatte. Akkanumatti bakka na eegdi halkan irra fuun guyyaa hoonan kee akkanumatti saqqaqa. Waaqayyo garuu gaariidha. Namni of eegee hin danda'u. Waaqayyo garuu nama eega. Inni tiksee gaariidha nama hin dagatu. Dhugaa isiniin jedhe yoon akka ati dubbadhu har'a keessa darbee. Har'a ifa argee, har'a boqonnaa argee, har'a lafa nagaan jiru hin jiraan akka ati dubbadha. Yeroo sanatti garuu naaf cinqee ture, siqiqqee mimmaan ture. Hijji koo danda'e amma laaluu dadhabu durasii. Natti dukkanaa guyyaa halkan natti hin jedhu. Imimmaan koo doolirraa hin citin. Qursiin koo imimmaan, imsaan koo imimmaan. Nyaadhellee naaf issifaa'u. Namummaa eenyummaa gaditti abdii kutadhe. Amman itti uumama koo jibbutti. Du'a jedha sana yeroo sanan barbaade garuu argachuu hin dandeenye. Du'umti jedhamsa yoo irratti faradame waggaa sana du'e wayya ture itti achiis baana hancaalutti seene. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u naal hundumaa keessatti nama gargaaru egaa ati immoo isaa otoo hin taane har'aa nama jiraatee seenaa isaa haasa'atu isas taasisee Waaqayyo gooftaa maqaan isaa kan eebbifame kan kabajame haa ta'u. Dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaa dhugumaan Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa kan godhate rakkinni dhiphinni kamiyyuu yoo jiraate akka abdii qabu ijoolleen Waaqayyoo jireenya poliitii keenya kanarraa akka hubatan abdiif amantii guddaatiin qaba. Ammallee turtiin keessaan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Seenaa kee haasa'uudhaaf ittuma fufii siin jenna. Gamasumaan gara keessummaa keenyattiin siin deebisa. Eeyyanii kunuunti otuma ta'ee jiru. Ishiin immoo dooktarii turte inni immoo xabaqaa ture. Batiruun kan jedhamu tokko hin jira Beerut keessa Batiruun jedhama. Safarri isaa akiimii mana akiimii ishee. Safarri nuti jiraannu immoo Shikkaa jedhama. Yaa ta'uyyuu malee immoo deemete nan torbee lama keessatti gisee sadii hin deeme gisee afur akkas deeme qulleessa. Keemikaalli kun baay'ee hin beektu kaa ijoolleen biyya arabaa jiranii. Keemikaalli mana yaalatti baay'ee nama kukkutaa jechuudha. Maaliif fuufii harkatti godhachuu qabaatu yommuu qulleessan irree akkasuma kammeemii godhachuu qabaatu mataatti irree kuffiyaa godhachuu qabaatu. Karaa hedduudhaan akka qaama ofiirra bu'ee nama hin kukkunneef kana hundumayyuu na garuu fuufis naan kennitu kaawuyyaa sanas naan kennitu kan mataallee harkuma koo na hojjisiisti turte qoshaashas harkumaa nan kaasa ture. Garuu Itoophiyaan odoon ta'een Araboonni hin jiru saraatanyaan akkuma kiyyaa. Afrikoonnis hin jiru isaan hundumayyuu in uffatu jechuudha. Ani garuu harka kiyyaan nan hojjedha ture. Waan nama garramu isaan warra harkatti kaawwata sun harki isaanii baay'ee ciccitaadha.
miilli isaanirra rifeensarra maaliif keemikaalli mana mamullaa keessa racaama waan ta'eef mataarri namarraa hin fixa jechuudha. Na harki namaatirra hin ciccita. Kana hundumayyuu garuu ana fuufii harkatti naan kennitu mataattillee waanuma tokko harkuma kiyyaan na hojjisiisti turte. Kaameraadhaan waan ta'eef na hordofti karaa hundumaaniyyuu eenyu wajjin akkan dhaabadhu irree. Milkitaan haasa'aallee namatti malee namuma tokkotti illee hojjedhee ilaalu. Kana hunduma ta'e waaqayyoomuu maqaasaa yaa ulfaatu warri kimmee harkatti godhatan jiru sun harki isaanii harka namaatu hin fakkaatu. Kan koo garuu kan hunduma keessatti baay'ee qullaa waanuma tokko hin qabu. Yaa ta'uyyuu malee fuulli koo na gubatee ture. Yaa imimmaan hojiinis ta'e gudaatii mana asanis ta'e fuulli koo baay'ee na ciccite. Keessattuu iji jalli baay'ee na dhodhoo'ee ture jechuudha. Baay'ee na dhodhoo'ee ture. Waaqayyoomuu maqaansaa yaa ulfaatu. Karaa hundumaaniyyuu qoricha tokko malee ni na yaale. Guddaadha waaqayyo dhugaa hin jiru kan akka isaa be'e. Namni nama akka namaatti namarratti farada akka namaatti gadi nama raggaxa. Waaqayyo garuu iddoo ulfinatti ol lama qaba. Maqaansaa yaa ulfaatu baay'een galateeffadha waaqayyo oolmaa guddaa naaf oole. Hamman dubbadhu dirasii hin danda'e hin ga'u jechuudha. Baay'ee na laafa baay'ee na raafama keessi koo. Isa haasa'uudhaaf hin jaaladhu haasa'uusi. Baay'ee waan itti na dhukkubuuf laphee koo jara na dhukkuba giseen isa yaadadhu. Hittirree himadhu kana furmaata hin qabne. Hiyyadhurree kanan barbaacha hin qabne. Otoon biyya sanatti du'e reefumti heellu biyya gara biyya hin galu. Nan beeka kana. Waan immoo akka dhugaa ba'uuf akka guddummaaf oolmaa sana dubbadhuuf inni irraan nagaye dhugaa teessoo kana naaf laate. Maqaansaa yaa ulfaatu. Kunis ta'ee otoo jiru Itoophiyaa hundi akka hidhamtee jirti, ciiftee jirti, harki ishee hidhamee jira, miilli ishee hidhamee jira. Maaliif bakka itti dhibamoonni ciisanis keessa seenee waan hin qulleessuuf isaan garuu kimmeemii godhatu fuufii harkatti godhatanii garuu akkuma kiyyaan deeme qoyaashaa isaaniis jalaa kaasa. Kana hundumtuu dhima jiru Itoophiyaa sun baay'ee hiiti turte. Maqaa abbaa hin waamti, maqaa haadhaa hin waamti. Hoggaa ishee waamtu kana marfee hin dadhabsu hin jira kan dadhabsu waraanu ture. Baay'een gaaffii natti ta'a maaliif akka akkas godhani. Garuu haati sarraatanyaa sana alaqaan ishee niitii kiyya hojii yeroo hundaa dhuftee buna hin dhugdi. Waa'ee ishees baay'eedhumaan laaffatu. Garuu naaf hin galu gisee hunda gadi qabanii yookaan mana anaachuu waan ofirraa na oofaniif. Micoo sana mataa ishee irraa haadanii amaariffaan dubbatti. Ene ibdaa አይደለሁም ene ibdaa አይደለሁም ወደ ሀገሬ ያስገቡኝ እባክሽ ማማ jetti. Hiwwaamti niitii garuu homtuumti gaafa isheen akkasitti iyyitu immoo Itoophiyaan yaa'u ana bichaadha Afrikaan hin jiru marfee waraanu. Qanii baay'ee bakka itti qulleessu kifilii sana keessa fooxaa irratti tola'ee kaameraa dhoksee imicootaa sa'uun ayyaala qanumaa hunatti dhufu garuu qanumaa hunatti dhufu. Qanumaa hunatti dhufu silkiin takka immoo waan biyyaa fidadhe tokko na jalaa tabalaa ishee xiqqaa takka immoo harkatti qabadhee lakkoofsa ishee irraa gaafa fudhadhu lakkoofsa sadii gaafa bira ga'u harraffaan itti immoo itti gaafa hin jettu kaameraan na argitee dhufte baay'ee tokko morma kiyya na qabdee girgiddaatti na sillissite ilaalaan jette waa'ee micoo kana nama takkatti hima jette nama takkatti dubbadhe jette namicha kiyyatti galtee mistiriitti nan dubbadhe jette. Hiriyoota keettan dubbadhe jetteeni algaan kun kakkeen ta'anaan jette. Algaan kun kakkeen ta'a. Ishii kana caalaa situ bakka kana ciisa ishiin kaata deemti gaafatanaan jette. Inni tortortaa namni sitti dhufee si gaafatu hin jiru. Maal siin jette naan jette dubbadhu naan jette. Marfee fiddeenatti sakka'uudhaan mormatti na qabde. Dubbadhu doona sitti naqe marfee kana maal siin jette naan jette. Homaan hin jenne haadha koo jetti malee abbaa koo jetti malee waan akkanaan hin jenne dhugaa hin jedheen dhaqee kaameraa laalin jedheen yoo na namanne ta'e garoon shaffanii jira kaameraa. Gaafa sana mana dhiiste kana hundumayyuu ta'e misaa na qaxxaate turte misaa otoo nan hin nyaatin achuma bulee gaafa sana ganama bariitu deebi'etoo galee deeme gara manaatti baay'ee gaaffii natti ta'e ture baay'ee maal akka ishii godhan irra hin beeku micoo sana. Ergasii Afrikaan sun dhuftee ni gaafa haati manaa kiyya immoo garaatti hafte jechuudha daa'imti. Gaafa tokko haati manaa kiyya garaatti gaafe baay'ee hospitaala hin deemu biraa hin hafa jechuudha. Ishiin dhumatu deemee biiroodhuma seentee dhufti malee ani wajjin hin deemu qulleessuu manatti na hambisu.
kanarraa inni ubbaafadhe gaafa mucaan dhalatu mana ubbaafadhe mana hakiimii sanarraa achi deebiin ciccitu harki koo miilli koo nagaan qaba qoraasha isaa hin har'u jechuudha nan hafe manatti kanumti ta'ee aduma garaatti ishiin baatte jirtu gaafa ishiin deessuu Afrikaa sun qoricha fiddee fi dhufte gaafa mana qulqullinaa nagashii gaafa ishiin naan jettutti agarsiisu miilatti kufeeti namni coosana gaafadhe bilbila ishii irraa fuudhe jedheen bilbila koo narraa fudhatte bilbila ishii gaafa ishiin himuudhaan naa ergitu bilbila nama hin taane ta'e maal akka ishiin taate hin beeku kanumarraa kan ka'e bakka baay'ee tokko gisee hundumaa naas faraarraati billaadhaan jettu maankaa hin ho'isti maankaa baay'ee gaarii kan obbu kee goote na waamte kottu maankaa kana kaasi achuma jilaa keessa kaayinan jetti harki kiyya na gubdi baay'uma bakka maal isinin jedha waanuma hin goone kana goote jetti waanuma hin goone kana daa'imaan irra daa'ima natti naqxee daa'imaan bishaan manatti gadi naqaa jettiin dhaqaa taphadhaa saalooniitti jettiin bishaan saalooniitti gadi naqanii mana mullaa balleejjuu guyyaatti sagalee walawalaa gadi bawwalatti mi'a manatti waxabeetii keessa ijoolleen biyya araba jiran hin beektu waxabeetii keessa kan jiru alatti gadi guuranii hin taphatu achitti akka barbaade caamaallaqu isa sachi ol guuree dhiqeetiin hangoggogsee galcha bakka waanuma akkanumatti namsu mana keessaa baastu dhabde hu'uun jedhe bakka eessa nan ba'a walumaan akkana jedhu gaafa tokko toon hin beekin bilbilli wayii himuudhaan naa gale abboonashi jedhamti micoosuni himuudhaan gaafa naaf galu abboonashi fi buzee jedhamti buzee sanaan nagaa gaafadhe guruubii ani pheentedha jennaan guruubiin barbaaddaay nu wajjiniin hin kadhattanaan jette hin jedheen maaloo nagalchi guruubiin qilleensarrayyuu bade injiraa waldaa na gaafa ishiin naan jette waldaa ichettan baay'inaan qilleensarraa silkiirra naan jette himuurraan ishii maaloo geejjetti na dabale baay'een gammade maalifan gammadee bilbila gara biyyaatti maatii hin dubbisu kaardii namichi naa fideeti gaafa ishiin mana jiree na dawwalchise maazaree na dubbisiisa kunumti ta'ee utuma jiru baay'ee maatii kootis nama Itoophiyaa jedhamu sagalee dhaga'uudhuma baay'een hawwe bakka har'aan du'aa boruun ajjeefti har'a bulee boru bakka galgala kanan jedhe akkanatti namseen ganamaaf galgala natti taphatti namsuma xiyyeetu natti taphata bakka abdii ofitti abdiin qabu jechuudha waanuma takka dhugaa dubbachuudhaaf abdiin qabu yeroo sana galgala hootee bakka boru ganama du'ee san argaman jedha garuu nama bulu nama fayyuman ta'a har'as bulee haa waaqayyo si haa galatuutti na eegden jedha kana ta'e gaafa buzeen waldaa Re'oboot jedhama guruubii himoo keessatti gaafa ishiin na dabaltu achi keessaa abboonash jedhamti waldaa Maraanaattaa keessatti asi dabalaa kottu wasaappiirraan wajjin waaqeffadhu naan jette wasaappii hin qabu ani himoo sanayyuu isaantu naa xalafe bilbila hiitarratti naa xalafte gaafa bilbila naa bittan malee hu'uu nan gala gaafan jedhu daa'ima deesse daa'ima sanan guddisa waan ta'eef giddeeta bilbila naaf fiduu qabaatu yooma bilbila naaf fiddan ta'e hin hojjedhu nan gala baqa hu'uu hin jedhe namichi qabadde namichi immoo yoo biirootti na deebise turan gara biyya haa galtu waan jedhanii ni turaniif hin qaxxaa'ama namichi kiyya amma hammaatti isaan irra jiraachuu kiyyatti maaliif duraan akkan galu ajajni ba'ee jira waan ta'eef inni immoo ijoollee isaa jaalatee waan na hambiseef itti qaxxaama jechuudha gaafan immoo si hu'uu jedhan maqaa fayyaa nama ta'e sinaa deebi'ee dhufiniituma sodaadda malee giddeetaa hollaa muula gaafan baxan jedheeni kanarraa kan kee bilbila immoo faanaa kennan himoo sana immoo bilbila isaaniitiin wal qabsiisanii bilbila ishiitirraa wal qabsiiste himoo ishiitirratti butatti kontaakti naa goote ani wassaappii hin qabu garuu baay'ee natti tola waaqeffachuu waaqayyoo dhumaanu bade akka namatti Itoophiyaa dhimma wajjin afaan nama tokko natti walitti haasa'ee jiru biyyuma kana keessatti namayyuu nan dubbisa jedhee hawwee hin beeku garuu ganamas galgalas kadhannaarra immoo gallakkisan waldaa himoo irratti ture baay'ee na jaabsifadhe waaqayyoon galateeffadhe hamma ta'e naa ifaa dhufeen jedhe jilbi koolee na jabaataa dhufe amma ta'e eenyummaan kun natti dhaga'amaa dhufe achumaan miimiin akkasaa jedhamti waan egooftan baraaf jireenya ishee haa eebbisu obboleetti sana baay'een ishee jaaladha ishee kabaja wasaappii ishee cufteet himuudhaan dawwaltee abbaa manaa isheetti issoobdee abbaa manaa ishee maaloo wasaappiin koo na jalaa cufame himuun haabani lakkoofsa keenaa kenni jetteen anammoo himuurraan nattaasofsiisat miseejiidhaan nattaasaat isa immoo sagaleedhaan haasofti miimiin akkasaa achumaan waaqayyo gooftaan baraaf jireenya ishee haa eebbisu
foon naa taate foon ishee waan ofirraa murtee natti dhaggante natti fakkaate gaafa sana. Komti ta'ee otuma jiru lafti natti dukkanaa'e bilbila ishee imuun narraa cufattaniitiin gaafa ijoollee gurubbii kanaa sa'u dhageessu gurubbii irratti gaafa laaltu bilbila ishee keessatti narraa hundumaa cuccufte. Imoo ishee balleessiteet wassaappii anaaf abbaa mana isheetti dabalte anaaf barsiiste. Gaafa wassaappii kanaa banan waldaa Maranaataa keessatti si dabalanaan jettee tigoo bilbila tigoo naa kennite tigoodha wallaa akkanaa nyaate tigistiin. Achumaan waldaa Maranaataa keessatti dabalame gaafa sana gaafa waldaa Maranaataa keessatti dabalamu sana ana bakka akka nama du'aa ka'ee biyyuma ofii keessa ga'ee baay'een boqodhe. Obboleewwan waldaa Maranaataa keessa jiranii gaafanii nagaa isaanii kadhatan galakkisan gaafan dhageeffadhu baay'ee bakka ganama galgala halkan guutuu sagalee galakkifamu hunduma isaataan dhageeffadhu deddeebi'ee dhageeffadhe nan bu'a. Waaqayyoon nan galateeffadhu kunumtuu jiraa kan jedhu kan hundumaa hin beeku tureen akka kun hundumtuu jiru qilleessa irratti waldaan baay'ee Waaqayyoon galateeffadhe. Kan hundumaa calqabaa kan naaf taate garuu buzeen imutti na dabaluu ishiiti. Mimmin naggasaa ammoo waldaa Maranaatti na dabaluu ishiiti. Waaqayyo gooftaan maraaf jireenya isaanii haa eebbisu. Karaa isaaniitiin goree waldaa Maranaattaa Yesuus irratti dabalame. Gaafa waldaa Maranaattaa Yesuus irratti dabalamu isaanuma wajjiniin waaqeffachuu calqabe nan dhageeffadha sagalee ittan eebbifama baay'een itti boqodha. Gaddaniitii siqiqiniitii galgalan du'aa ganaman du'aa sana dagachaan dhufe sirumayyuu haqachaan dhufe imimmaan galataa tamboo imimmaan dhugaa isiniin jedhe imimmaan ulfinaa tamboo miidhaminiitiin narratti gaggeessitu ammayyuuttuma caalaa dhufe. Garuu immoo ni qaata ijoolleen waldaa Maranaatti irra gaggeessan irratti gaafa dhageeffadhu hittuu jabaachaan dhufe hittuu ijaan baafachaa dhufe. Ishiin immoo jechi namiitu yommuu kadhata kanaaf gorsa ijoollee jajjabina kan ogaan laalu baay'een jabaadha baay'ee tokko. Achumaan tigistitu naa dawwalee sagaleen kaa'eefi baay'ee maalirra akkan jedhu gaafa jireenya koo sagalee kaa'uuf ishiin immoo tigisti dhattee koree jaarsoliitti sagalee kiyya kan ishee ergoote. Galgala tokkicha keessatti nama 10 waliin ta'u nama 10 gadi garuu ta'an hin beeku nama 8 bi'aas nama akkuma 10 hin ta'u dhugaa dubbachuudhaaf ammas milikinni naaf seena. Bakka malas ni jedha ani nama du'e boolla keessa jiru hunduu na nagate firree biyyi kiyya maatiin koo hundumtuu narraa fagaatanii hin galtuu naan jedhu badi nuu dawwalasii dooraara binneesii ergina gara biyyaa gadi badi achii badi kan naan jedhan malee taa'i toobsaan Waaqayyoon eegi kan naan jedhu nagar isaanis badi jedhu. Ani odoo mana kanaa ba'ee daqiiqaa takka odoo hin tarkaanfatin dhufanii oona qaban immoo na ajjeesu. Maaliif isaanis itti gaafatamu waan ta'eef achi jiraachuu kiyyatte. Kanarraa kan ka'e ijjattaan badan jedhan maatiidhaanis har'as ganama sin dawwalu qatetaa guutanii dawwalaa turan. Obboleewwan hundi naan dawwalan jiru biyya Asiyaas. Kun badi macarrashaarra ofii barbaadde kan jedhan hundumtu bilbila narraa cufatanii. Hundumtu maasarii miti jarri dubbisuudha gaafan dawwalu naan taradda'a naan kaasan bakka ofii barbaadde haduutu jedhe akkanani aaretoo baduu barbaadan isaan garuu badummoon akkan du'u waan hin beekuuf achuman dhaabbadhe obsee Yesuus gooftadha maqaan isaa ulfaatu ni jabaadha. Kumni ta'e yeroo jiru galgala tokko sagalee baay'een naa gale hundumaa gaafa dhagaeffadhu an akka burtukaan Taaddasaa Burtukaan Qazeeraa Tigist Faanosee Ayyaantuu akkasuma obboleetti koo Dassuu baay'eedha dhugaa waaqa maqaa isaanii karaa hin dhayne baay'eedha dhiifama warra maqaa isaanii hin dhaynirree baay'ee jajjabina guddaa kadhannaa guddaa naa godhan karaa ittiin jabaadhu karaa ittiin tarkaanfadhu an akka guddisee bakka amma foonnatti oromaa dhufe hunduu iyyoomaa miti kanan jedhu kadhanni isaan naa kadhatani ganamaaf galgala imimmaan isaan boo'an golli ormaa odoo isaan hin daangeessine
ganamaaf galgala sagalee imimmaan sagalee jabinaa baqabdiin jira kan jedhu firri kee toosi gal nabratti boqottaa mana keenyatti galtaa dhugaa isiniin jedhe jabaadhuudhaa jedhu karaa hunduma keessatti baay'een isaanitti jabaadhe akka nama haadha ofitti batuttan sagalee isaanitti dhageef itti boo'a itti bature baay'een jajjabeessu gatii gurguddaa natti baasan waldaan maraattaa yesuus jechuudha ana boolla keessa jiru boolla keessa akka dhakaasanitti lakkaawwadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee karaa duraan jaalala bara baraa kan jedhu waldaa hidhatanii jalatti dhaakadhatu ganamaa galgala sagalee kadhanna sagalee jabinaa ani imimmaan namarraa haqu imimmaan isaanii buusanii hojii ormaa odoo isaan hin dangeessine foon ofii xoolloksanii dhugaaf hafuudhaan imimmaan isaanii dhangalaasanii waa'ee koof boqonnaa dhabanii dhaaf kadhachaa turan waaqayyo gooftani anaa nama isin galateeffatu har'a na godhe dura keessan na dhaabe gatii keessan gooftanaa kaffalu ani waan isiniin jedhu hin qabu dhugaa waaqa jiraata baay'een sin jaaladha sin kabaja eebbifamaa obboloota koo gatii keessa waaqayyo irraa argattu ana waan isin gochuu hin danda'u baay'ee keessa sin dagadhee tureera sin dagadheeras gara oolmaan keessan yeroo hundumaa na keessa hin banne luqqisiin isaan naa dubbisan irra keessa koo keessa jira hundee godhate kan yeroo hundumaa ammarree kan ittiin jabaadhu daa eebbifamaa guddaa kadhata keessaniin dukkanni koo hin ife kadhata keessaniin imimmaan koo hin haqame billaan narra dhaafatu narraa lafatti gadi hin jedhe dhugaa badiiseedhaaf ta'e ulfinaan na baase dhugaa ulfinaan hin beekne reeffatu gara biyyaa galu innuu hin galu kan jedhame galataan mul'adheera ifa waqaay gooftaan koo silaa eebbisu eebbifa baasii jechuu jaaladha obboloota koo otoo kunumti yoo ta'ee jiru amma gaachii bahuun filadhe waggaa tokkoo fi 8 guuteera birrinnaa kennamaan jiru natsaan hojjechaa jira kan naa kafalamu $150 $150 ture ishii anaa kennaa hin jirani maatii kootinis isaan namaan kennanii akkasumatti hin hojjedhe badinaan jee dadhaban hunduna irraa cufani hunduna irraa fagaate bilbilumarree naan kaasani kanamarraa kan kee mataa boqonnaan dhabe birri isa si ergina eenyutti si ergina akkamittiin galchina gaafa jedhan namicha kee irratti gaafa isaan dawwalanii kadhatanii birri si ergina gaafa jedhanii bilbila isaan irratti cufa ture lolaniinis ingiliffaan sitti taasa'an arabiffaan nama arabiffaa isa itti haasofsiisanii garuu inuma cufe namichi inuma cufe bilbila isaanii jalaa hin kaasu macarrashaarra isaanis gubatanii tammaararanii boo'anii waanuma godhan nafan ittiin muru baay'ee dadhabanii dhukkubsattee himmaan kooma hospitaala keessa ciistu dura si geesse sababii kootiif jechuudha garoonis jaaladhee muti yookaan barbaadee miti dhugaadha barbaadee miti garuu mooqa diinni gaafa gara ulfinaatti ce'u kaan eebbifamuun dura mul'achuun dura qorumsumatu jira qorumsi anaaf qophaa immoo baay'ee adda dhugaa yeroo sanatti anaaf ifni dukkana ture waaqayyo alfaatu garuu nama galataadha taasise ifama har'a darbeera dhugaa darbeera anduuta jedhamtu har'aanuma ani duune garuu jira baay'een hin amanu jiraachuu kootti baay'ee isaanii namananii gaafa ollaan irratti arga inuma jirtaa jedhu ani jira diina kootu du'e malee ani jira dhugaa ani jira gooftaan na jiraachise maqaasaa yaa ulfaatu otuma obboloonni kun jaalala bara baraa jedhanii achi jalatti waldaa sana koree sana jalatti naa kadhatan waaqayyo mimmaa isaanii dhaga'e hiyya isaanii dhaga'e waaqayyo gatii isaanii gatii maatiin koo boo'uuf waaqayyo dhugaa koo na awwaale namni dhugaa koo awwaale dhugaa koo irra dhaabate dhugaa koo awwaalanii firdii sobaanatti jallisanii arrikkatu baay'atee narratti ol ka'e na ajjeesuudhaafis na qaluudhaafis
billaan naa qarame. Waaqayyo garuu gudduu naa godhinarraa oolche. Maqaan isaa yaa ulfaatu. Dhugaa maqaan isaa yaa ulfaatu. Gaafa nu'uu jedheeti nan iyya nan bada. Biiroo sana naqa gaafan jedhuun birrii yaa'afu gara biyyaa galuun barbaadan jedheeni. Gara biyyaas immoo galuudhaaf giddeeta sarratanyaan biraa fidachuudhaaf biiroo itti himuu qabaata namichi. Kanarraa kan ka'e gara biyyaatti hin darbu gara Dubaaitti achi darban jedheeni. Garuu birri gimmaasha sii kenna naan jedhee ture. Biyyaas doolaara 1,000 akka irra siifan kenna naan jedhee ture. Gaafa deemuudhaa kaatu sii kenna naan jedhe birri. Ishiin jedheeni. Tikkeetti guyyaa 3 naa kutani. Biyya Dubaay kana keessa guyyaa 3 hin gube namichi. Geessuu hin danda'u jedhe. Bakka deemuu kiyya biraa hin barbaanne. Akka isaan asii namichi naa kutu akka inni nuffee akka inni naa kutuu dhiisan akkanuma isaan horattaaf barbaade. Kanas gube. Ani immoo asii mimmaan koo gadda koo ilaalee micaan kassar hin jenne guyyaa achi inumarra buuta inuma achirra buuta. Waaqayyo bakka karaa hundumaanuu gaafa naaf ka'u baay'een iyya gara Waaqayyootti. Dhugaa maaloo yaa Waaqayyo mana umtee amman jedhurra sii ga'e. Ulfina inuma na baase. Sana booda bakka ho'oo jedheen gara biiroo deema gaafan jedhuun ishinaan jedhe isa sadaffaa sanarratti marmaraa bichaa birri 100 takkaa fi 25 maallaa kaffale birri biyya Beeruutitti. Ishii nageessee shaanxarree koronaa ture. Shaanxallee naaf hin binne. Shaanxaa moofaa tokko keessa bututtuutii achi keessa naa kaanii. Birri kee galgalan biiroodhaa fuudhee sii kennu kan tikkeetti keechisii fuudhu naan jedhe. Gaafa sana mana isaanuma biraa ba'ee gara biiroo isaa uggaadhaan luukiif iskirbittoo natti kennee hodhu asirratti barreessi. Maqaa obboleecha keetii anas gara biyyaatti sii dabarsa. Asirratti barreessi naan jedhe. Birrii hanumaa hin qabu. Biyya Dubaayii kan mucaan kan na fuudhu. Obboleettii kiyya obboleessa kiyya miti. Inni doolaara 200 narraa barbaada kan tikkeetti. Maalan je'e nama namaatti deema isaanuu baay'ee kassare. Viizaan gubachuudhaa ka'e. Gaafan jedhuun o barbaadde viizaa kee kana dhiisitoo. Karaan biraatirra si erga birrii hin kaffaltuun. Yoo barbaadde immoo itti dhiisi naan jedhe. Gaafa micaatti dawwalee itti birrii homaa na dhowwate gaafan jedhuun. Dhiisi birrii naan jedhe waan isaa eebbisu. Waaqayyo akkaatti namaaf dubbata kennu. Nama hin beekne fira namaaf godha. Nan beeku. Obboleetti nama tokkotu na barsiise. Biyya Dubaay kana keessa maatii qaba. Dhiisi birrii. Gatii kootti Waaqayyo waa si yaadaa naan jedhe. Otoo birrii isin argatin ganama kanan boo'e amma galgalaatti namni sekondii takkaaf irree mimmaan dhaabbata. Ani boo'uudhuma hin barbaadu garuu keessumti koonitti dhagee dhumanii mimmaan koo qadhu. Iji koo ammoo dhidhiitofti ilaaluu dadhabdu dirasiitti. Booleedhaan nagee achitti naqatee odoo olree na seesisan na biraadha gara duukaa deebi'e. Gara duukaa deebi'e. Kana hundumaa garuu mana sanaa bahuutti baay'een gammade. Maaliif birrii mootii jiraadheetuma achii nan ba'a jedhee yaada hin beeku. Waaqayyo garuu gaafa guyyaa isaatti ulfinaan na baase maqaa isaa yaa ulfaatu. Hinuman bahee booles keenyan homaa waanuma takka gaaffii tokko malee naman darbee biyya Dubaa kana keessa ga'e. Waaqayyoonni kallattii hundumaantu nama gargaaru maqaa isaa yaa ulfaatu. Ani kan isaa dubbadhee fixu. Irra matuman dubbadhe malee. Otoo jalqaba hundumaa kaasanii haasa'anii jalqabarra kan isa ajaa'iba. Inni kana hojjetee immoo gooftaan galataa ulfina guddaa argatu. Waldaa Maaranaattaa Yesuus jedhu obboleewwan waldaa kana jalatti qaamanii jiran tajaajiltoota hojjettoota waldaa Maaranaattaa jaarsorii koree Waaqayyo gatii keessa naa baasu sinaa eebbisu. Gatii qabdu dhugaadha gooftaa arga. Akka lubbuu tokko du'aa kaafattanitti lakkaawwadha. Gatii lubbuu tokko gatii olmaa sin anaaf ooltanii gatii tokko qabdu sin. Gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Ani dubbadhee feetu sin galateeffadhe sinin jaaladhas jedhu akkamittiin akkasin ibsuun dhabe. Dhugaa jireenya koof dursaa naa taatanii qata keessanii hin dursitanii.
afaan boollichaas kan keessan darbee waaqayyoon cufe karaa hin darbitu jedhes waaqayyo karaa keessan godhee mana dabarse maqaan Yesuus haa ulfaatu. Arraba keessan irra kadhatan keessan irra yaa obboloota koo du'aatu ka'a. Waaqayyo hojii gurguddaa hojjeta. Ammallee jabaadha. Ammallee hojiin isin hojjechaa jirtan hojii gurguddaadha. Ammallee jabaadha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Ayyaanni abbaa koo isiniif haa baay'atu. Biyya Dubaayii galeera qinoorra. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, isa seenaa namaatii jijjiiru maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u. Ameen. Eebbifamee atillee maqaa Yesuus Kiristoositiin Waaqayyo haala sana keessa si baase maqaan isaa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u. Malkaam mee ammas gaaffiin si gaafadha. Egaa achirraan gara Duubaayitti akka imaltu tikeettii keellee akkasii jalaa guggubaa turedha. Fedhii si imalchiisuu kan hin qabnedha maatiin sunis. Egaa isa keessattuu yeroo ati imaltu sana keessatti fakkeenyaaf shaanxaa minaaminaa maallaqa keellee hojii ati hojjettee biraa qabdu yookaan uffatallee wantoota akkasii si qixeessanii mana gaadhumaa si geggeessanii dubartittiin gaafatachi baate qajeeltu haala akkamiitiin si geggeessite siin jedha. Akkasuma immoo Duubaayii geessee Duubaayii keessatti akkamii egaa kanatti dhaqxu obboleessa yookaan obboleettii kee bira miti biyya ormaa nama eenyummaa maalummaa isaan beeknedha. Moo achi fira qabda moo akkamidha? Achittoo achi geessee haala kamiin hojii argattee akkuma galteen hojii galtee moo haala kamisiin jennamee seenaa keettuma fufiitiin nu haasa'ii dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii addaa keenyaa hammallee nu waliin ta'a isiniin jenna. Ishee qaamasii koo gooftaan koo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Isaan yaa fedhii deemuu koo hin qabanii otuman isaan bira taa'etoo waggaa koo xumuree itti fufee taa'etoo sana booda gara biyyaa galee isaan jaallatu malee as darbuu kiyya hin jaallatanii. Garuu ani darbuu kiyyan ba'uudhuma kiyyan barbaade anis immoo isaanis kaayyoon kiyyaan birrii mootii irra caalayyuu mana sanaa ba'uudha. Isaanis immoo birriin kiyya kan waggaa tokkoo fi kan ji'a 8 irraa hin qabu jechuudha. Duraa 150 naa assaabbamaa ture. Ergasii kan waggaa tokkoon booda 200 naa godhanii haa ta'uyyuu malee 150 ol ta'u assaabbamee 2,200 fi dolaara 2,600 ta'a jechuudha. Isaan kana hundumayyuu naaf hin laanne maallaan jedhe yommuu bakka biiroo gara Dubaayitti imaltuun siif laadhaanaan jedhe isheen jedheenii koronaa ture samoona sana immoo hin beektu ijoolleen biyya beeritu keessa jiran hin beeku baay'ee isaanii hundumanatti ol deebi'amee ture jechuudha. Inna shaanxaan biyyumaa filadhee dhufee fi shaanxaa isaanii ciccitaa tokko naa kennani qabana biyya keessa kan naa kaa'anii waan nama garramu ba'uu hin danda'ama bituu hin danda'ama garuu birriidhuma sana baasuun isaanuma mararee biyaa sirree of taazabanii birrii kana hunda kana dhowwatan irra ani naaf kennu jedhee yaadetti nan malee yoo achi deemte hin bitatta Dubaa yoo deemte naan jedhani. Isaanidha amma itti bitatti shaanxaa sana naa bitan iyyuu hir'atti kan jedhan. Shaanxaas naan binnee birrii sachuma na dhowwachuu barbaadanii shaanxaa isaanii moofaa tokko naa kennanii kanuma kee duraa wajjiniin isa qabadhee deemee gara biiroo dhaqee gara biirootti luukii fi iskiriiptoo natti kennee maqaa obboleessa keetii asirratti barreessinaa jedhe baay'een boo'e manaa kana calqabe akkamitti bakka biiroo dhaqinaan jette jedhee baay'een boo'e gaafa sana baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ilaalaa yaa obboloota koo karaa hedduudhaan miidhamanii isa hojjetanis immoo hin arganna jedhanii yommuu dafqa ofiitis dhaban ikkoo baay'ee namatti dhaga'ama. Haa xiqqaattu malee otoo nan argadha jettee ifatamaa yaa gazaba isaaniitti ani dhugaadha moo maalan jedhani namichumanirree ani otoon hojii keessan dhaabee akka waan dhiiga keessanii fi foon keessan nyaadhu natti fakkaata. Kanaaf dubbachuu dandeessu mirga keessanii waan barbaadan irratti karaa hojiitiin hin jedhaani maaliif nan argadha jedheetinan yoo isaan lolanis hojii isaaniitti birrii isaaniitti waan ta'eef akka barbaadetti dubbachuu danda'u jedhe. Garuu immoo gaafa guyyaa sana keessanii gaafa dirqoo fi dhabdanis
baay'ee namatti dhaga'ama akka namaa odoo kan hin bahin kaardii tokko guutuu siiftanii otoo gara maatii kee hin dubbisin kafanama tokko carquma tokko illee otoo siilaatiin bijaamaadhaan deemaan eessumayyuu kafanan biyyaa fadhee fidadhee dhuferree kaan mucaassi gaaraan na jalaa guggubee kaan immoo haati manaa walitti qabdee fooqeen jira kan qowaxii kan jedhamu akka biyya keenyattis fooqeen jira achi keessa bijaamaan deema. Garuu kanumarree otoo naan qayyaran gazzabuma kiyyarree otoo naan kennin kaanii na gaggeessanii baay'een boo'ii gaafa sana otoo nan debboon sokkee mi'aawu maqaa obboleessa kiyyaas barreesse itti kennee kinooma jee salgaffaa lakkoofsee jee 8ffaa fixee jira. Yoo ammaa erganirree humaanaan ergine biyya beeruutii deemne gara Ameerikaatti deemne jedhu malee in jedha humaanaaf hin kennine barree na dhoowwatanii kinu hamma ammaa garuu hamma guyyaa har'aa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf inuma sagalee nan kaafi jechuudha namichaani ishiidha guyyuma takka kaayif hin beeku ishiinis naan keessu abbaa ishii dirree du'e baga waaqayyo jabna siifiyaa kaa'u siifiyaa kennu jedhee sagalee kaayif ergamni dubaayii kana galee dhaggeeffate ashaangullitii fuula gubattuu naa ergite. Ani garuu baay'ee waan ani abbaa ishii kabajuufan waaqayyo jabna siifiyaa kennu jedheetinaan Voozii daqiiqaa 5 akkas kaayee fuula gubattoo ashaangullitii naa ergite. Abbaan manaa garuu ijoollee sinuma na dubbisiisa. Ijoollee immoo baay'een jaaladha ijoollee isaanii baay'ee na jaalatu isaanii. Innas ergina naan jedhe hamma ammaa garuu humaan ergine biyya Ameerikaa deemin gara biyyaatti si erga malee humaa hin qabu dorgituu na gaafattaa nutu anu ijoollee koo waan ittiin nyaachisu hin qabu naan jedhe sagalee isaa ta'uu barbaadda sheersinii godhuu hin danda'a. Sagalee isaa jechuudha kanan dileetii godhe jira kanan hin goones jira. Akkana jedha sana booda gara Dubaay kana imalee in deemuyyuudha jedhee ture gaafa sana boolee gahee bakka erga birrii koona dhowwatanii hoggaa gahee xumurachuudha ammoo yaa'u hoggaa sadaffaa xumurachuudha ji'oota xiqqoonnaa fi ture hoggaa sana xumuradheetan gara biyya koo gara tikkeetti ambiraasii yaa gubatu jedhee immoo yaadummoo micaan kaawwan eebbisee Dubaay kana keessa umaanan beeku isa hin beeku dhiisii yaa malkaamnaan jedhe waaqayyo karaa siif baasee ammas deebitee achitti gubachuu barbaada lubbuu keetii baasuu danda'u dhiisii kootu birrii waaqayyo si eebbisa waaqayyo karaa sii qaba dhiisii naan jedhe gaafa sana bakka poolisiitti natti horee bakka inuman dhiisee bahe erga achii bahe iyyumnis rakkinnis hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nama kafana baafatee qullaadhuma qoshasha ofirra baasee bahe sanattan waan hundumayyuu kotota biyya beeruutu keessatti ofirraa baasee bahe dhugaa waaqa kennu. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu inuman bahe bakka maal akkaman jedhe akkasitti inuman beeku Yesuus garuu maqaan isaa ulfaatu waan inni gaafa nama yaadatu waan inni gaafa seenaa nama jijjiiruuf ka'u bar tokko namaaf kaasa. Anammoo waaqayyo kadhadhuma sanaan ta'e kadhata obboloota maraanaatti ijoollee keessan darbee waaqayyo obboleessa kanarra lafa onaafatti naa kenne nan beeku isa hin beeku namatu bibbiraan nu barsiise. Tikkeetti kan arras borus viizaa guyyaa 6 irree kan dhufe hamma kana hunda yoo ta'u nan nuffin har'as na didan jedhan namichi tikkeetti nama rammarsiisu dide koronaan jedhan maaloo malkamsi jalaa gubataa jedha ammas akkana otoo guyyaa takka nan nuffee nan ifatin baay'ee natti dadhabeetu guyyaa kana nagee amma guyyaa har'aa kanatti irree dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa tokko sagalee sana dhufkatee hin beeku akka obboleessatti na jajjabeessa. Karaa hundumaan iyyuu dubbii sagalee waaqayyo natti labsaa iddanaan nagee waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu abarraa jedhama nama waaqayyooti ani immoo hunduma caala immoo firee waldaa maraanaattati dhugaa kadhata obboloota maraanaattatiinan iddana gahee waaqayyo maqaa isaa ulfaatu balbala guddaa natti banee erganas darbee immoo dhufeetu guyyaa 3 akkas mucoona daadaa kiyyaa asin jirti ishii bira tureetidan. Guyyaa lama immoo obboleessuma sana bira ture gaafa guyyaa 5ffaa meedisisii galee meedisisii sana gaafa galu immoo barumsa barattu deemi kaala deemtu jedhanii achi deemanii marfee kan waraannatin jiru waraqaa ID baafachuudhaaf koronaadhaa barumsi baratan hin jiru barumsa akkamittiin akka hojjettu maal akka dandeessu madaamii kee akkamittiin akka bakkabdu meedisisii irratti prosesii baay'ee qaba gaafa kana arguus achi keessa taa'ee namoonni ji'a 4 ji'a 5 ta'anii jiru meedisisii kana keessa jechuudha meedisisii magaalaa hojii galii kanarratti inni achi keessa gaafa taa'u namoonni baay'een hin boo'u maaliif boo'u ijoollee keenya irraa baanee daabboo takka binnaaf jennee odoo daabboo takka isaanii bitu asitti ruuzii nyaanna ofiidhaa gadi nu baasanii koronaan ammoo baasan kilni tokko kilii tokkotti irra darbuu hin danda'amu. Asitti akka mana hidhaatitti teenyee jirra jedhanii
baay'ee isaanii immoo gaafan kanas argu baay'ee abdii kutadhe ergan Dubaay keessa galees baay'ee abdii kutadhe yaa Waaqayyo biyya sana keessaa baastee nama mana Jesus. Waaqayyoof wanti dadhabame tokkotillee hin jiru. Waaqayyo saala hundumaa keessatti si gargaaree maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Mee yaada kee ittuma nuuf ofii isiin jenna. Keessummaa keenya dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenya ammallee turtiin keessaan hanga xumuraatti nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Ishi masiikoo gooftaa si haa eebbisu. Sana booda iddoo sanatti namoota argee anis immoo ergan iddoo sanatti galee guyyaa 3 guyyaa 5 akkasirra hin guunne namoonni baay'een immoo bakka gadi ba'uu hin danda'amanii achuma kibiriitirra deddeemuu hin danda'amu korona jedhanii kibiriidhuma tokkichatti achuma keessa taa'u jechuudha. Kibirii argaa ofiirraa gadi bu'anii yoo lafa taa'an malee kibirii sana keessa gadi ba'uu hin danda'amuun dhorkaadha. Kaameraan gaxxawamee jira waan ta'eef ittiin hordofanii dhufanii torii waan ta'eef kana gaafa laalu bakka hedduu kan caaluu hidhaa guddaa taasise mana hidhaa tangalee yaa Waaqayyo. Sana keessaa baheera afaan koo hiikkadhee sin galateeffadha iddoo naaf laadhu jedhee uffee gadda sana keessaa sikikkii sana keessaa baheera gaafan jedhu ittuuma kan caalutti galee kan jedhu baay'een bakka nan sodaadhesii nan nahesii abdiin kutadhesii otoo nan gara biyya koollee galee raadhee kanan jedhu maaliif paaspoortiin nurraa fudhame waan ta'eef giddeeta kontiraataa amma ji'a waggaa lamaa fixattanii waggaa lamaan booda galtu malee erga paaspoortiin keessan kenname galuu hin dandeessan jedhani. Yoommoo paaspoortii keessanii hin kennanne yoo ta'e immoo duraan galuu qabdu turtan malee paaspoortii waggaa fixin immoo yoo galtan biyya kanatti irraa as deebitanii deebi'uu hin dandeessanii. Akka seera kanaatti jette mucayyoon gaafa olluu seesistu. Isaan kana hundumaa gaafan argu bakka baay'een maaliif waala manatti ta'e sana keessaa bahee bakka Waaqayyoon nan galateeffadha gaafan jedhus immoo hedduu mana hidhaatti seene kanan jedhu baay'een birradhe baay'een boo'ee gara mucaattis dawwalee gaafanii maaliif iddoo waanaa keesse maaliif jedhee gaafa mucaattis nan boo'ee jechuudha. Maalifan kana kan keessa galee maaliif iddoo waanaa keesse jedhee gaafan isa gaafadhu yaa malkaamnaan jedhee obsii Waaqayyo sana keessaa hosii baasanitti sabni Israa'el duubanni loltoota Fariyoon gaafa arganii fuulduraan immoo galaana diimaa immoo arganii baay'ee birratanii baay'ee sodaatanii baay'ee bo'anii akkamittiin baana jedhanii mana dhabanii Waaqayyo garuu gadi qeetti galaana sana qaxxaamursiisee Waaqayyo immoo sana keessaa hosii baasee as keessaa immoo si baasuu dadhabaa hin carroomtaa obsii eeggadhu Waaqayyoon obsii malkaam akkas hin jedhini. Isaan si himuutti ati immoo isaan miti. Waaqayyo karaa si usa babeeffatee isaan furuu danda'a naan jeeni jajjabeesse. Ishii jedheen yaa deddeemuu hin danda'u hojiin tokko hin jiru ta'aniituma nyaachuudhuma. Soomnan kadhadhe soomuuf kadhannaadhaan Waaqayyoodhaan nan kadhadhe maaliifi reesiidhuma kadhataa turre gara waldaa maranaatti Yesuusitti dabarsuu nan affare hammas akkana ta'e rakkina kana kan hin munudeessu namni na taazabaa kanan jedhu lafuma sana taa'e. Boo'ee gara Waaqayyootti yemmuu na kadhadhu Kiliiphis waraabee fixee deemikaalas deemee yaa ta'uyyuu malee ayidiin kiyya na harka hin geenye paaspoortiin koos isaan harka jira. Kana hundumayyuu barumsis hin jira kan baratanii baruu sanis baradhee gaafa guyyaa 10 guuteera achi keessa guyyaa 10 guuteera. Gaafa guyyaa 11 guuteera gaafa guyyaa 11 galgala qidaamee ture jechuudha. Qidaamee ture. Galgala zuumii poostar Ximootoos kan jedhamu ijoollee baay'een hin beektu feesbuukii jalaanii isa wajjin zuumii galgala nan hirmaadha hadaarii nan bulaa guyyaas nan kadhadha soomuuf kadhataan Waaqayyootti baay'een gungumee boo'ee bakka maalifanii ittuu kan caalutti hangalee bakka nan dhibbadhe hundumtuu cinqate suuqillee akka nama gadi ba'anii kaardii bitachuullee hin qabnu. Sijjamaris immoo biyya Dubaay gagallee haaradha waan ta'eef birri ittiin bitadhu sanarra hin qabu. Amma waggaa lamaatti paaspoortiin keessan isiniif hin kennamu giddeetadha waan ta'eef kontiraata. Yoo galtan immoo as deebi'uu hin dandeessanii kontiraata kana fixxan malee jedhan. Amma garuu jeejaan booda kanas sarachuu hin danda'a. Yemmuu san ka haaraa waan ta'aniif akkas nuun jedhanii turani. Kana hundumaa waggaan argadhu bakka kan caalu manatti ta'e ittuu nan dukkanaa'e. Waaqayyo immoo guddaadha. Inni ba'aa namarraa buusu inni hidhaa jallootaa. Namarraa hiikee gara ifaatti nama baasu gara ulfinaatti nama gaggeessu maqaan isaa yaa ulfaatu dhugaa Waaqayyo guddaadha. Oduma sana kadhadhu gaafa qidaamee sana galgala Waaqayyo sin baasa iddoo jirtu iddoo teessee jirtu sin baasa anatu si fura
si wajjin hin jiran sodaatin sababii keetiin dhaloota foonuu qabanaan jedhu ergaan naa darbee ture. Gaafa qidaamee sana galgala baay'een boo'ee waaqayyoon galateeffadhee ture. Sa'aatii 10tti xumurree halkan keessa sa'aatii 10tti xumurame sa'aatii 11 akkasittan rafe jechuudha. Waggaa ormi kan guyyaa ani nan rafe. La'aan gaara lafatti galguutan lafa taa'ee dhageeffadhe sa'aatii 10tti xumurame sa'aatii 11 sanitti yommuu nan rafu gaafa guyyaa 12 lakkoofsisuuttan jira medisiis sana keessatti yauka aayidiin kiyya naaf hin xumuramne paaspoortiin kiyya na harka hin jiru jechuudha. Garuu kana deeme marmara hundumaa xumuradhe barumsas baradhe fixadhe garuu aayidiin kun harka hin geenye waraqaan hundumtuu harka hin geenye jechuudha. Mutu waraqaan harka kootirra hin jiru. Gaafa guyyaa 12ffaa sana ani sa'aatii 11tti rafe sa'aatii 10tti xumure sa'aatii 11tti yommuu nan rafu ijoollee warra na bukkee yaa'u hin ka'u sa'aatii 1:00 immoo bilbilli miseejiin naa galee miseejiin gaafa namni tokko hojii keessaa ba'u miseejii namoota hundumaafuu in ergama jechuudha. Miseejiin naa galee hojii deemtaa ka'inaan jedhanii hirribaa na kaasanii shaanxaa kee qopheeffadhu sa'aatii 7:30tti hin deemtaa shaanxaa kee qopheeffadhu. Yaa'u aayidiin kee hin baane garuu filatamteerta waan ta'eef viidiyoon kee gadi lakkifamee filatamteerta waan ta'eef hojii deemta qophaa'inaan jedhanii baay'een ajaa'ibsiifadhe dhugaa baay'een waaqayyoonis galateeffadhe maaliif achi keessa iyyuu kan hangaleen ganaa guyyaa 11ffaa kiyya guyyaa 12ffaa lakkoofsise barii 12ffaatti gireeffan tarkaanfadhe garuu namoonni ji'a 3 ji'a 4 achi keessa ta'an odoo jiranuu ana waaqayyo guyyaa amma sanatti achirraan afure. Baay'een kadhachaa ture algaarree qabeetanan namoota achi keessa jiran akka isaan hiikamanii akka waaqayyo gola sana seenee namoota achi keessa jiran kan akka isaan furu baay'een boo'ee waaqayyoon kadhachaa ture. Miimiin akka isaa jedhamti obboleettiin tokko irree waldaa maraanaataa keessa turte. Ishee wajjin hin ka'anna turre galgala na waaqayyo maqaan isaa yaa ulfaatu. Sana boodaan hojii gaafa sana odoo waraqaan harkaan ga'een viidiyoon kee akkuma gadi lakkifameenan filatamee hojiinan eegalee amma har'aatti kinu hojjettaa kaman jira mana tokko gaafan galu ortodoksiidha isaanis yaa ta'uyyuu malee immoo biyya beeruutii dhufanii naa wal galuu hin dandeenye ijoollee qabu ijoollee isaaniitii fi ani walii galuu hin dandeenye baay'ee inni amala qabu jechuudha namaaf inni ajajamanii kanumarraa kan ka'e namichis immoo ijoollee ana arabiffaan haasa'aa ingiliffa baay'ee hin danda'u. Ijoolleen biyya Dubaay kana keessatti immoo ingiliffa kan haasa'an irra barbaadu waan ta'eef ingiliffaa kana softuun barbaada arabiffarra kan jedhan ana gara medisiisitti na deebisanii nama ingiliffa danda'u immoo gara isaanitti akka fudhatamu taasisanii medisiisittis immoo deebi'ee gaafa guyyaa 3 bulee gaafa guyyaa 2ffaarratti guyyaa 3 bulee gaafa guyyaa 4ffaarratti viidiyoon kee gadi lakkifame gaafa viidiyoon kee gadi lakkifamu immoo achiinis iddoo amma jiru kana gooftaa qabu baay'ee nama waaqayyoon sodaatanii waaqayyoon jaallatanii waaqayyoon kabajanii erga mana kana galee kunoo majjii 8ffaa ji'a 7ffaa lakkoofsiseera waaqayyo maqaan isaa yaa ulfaatu gooftaa qabu karaa hundumaanuu bakka gammadeeti nan jiraadha yommuu nan kadhadhurree sagalee kee ol fuudhii kadhadhu naan jedhu isaan irra yaa charchii gizee hunda naqanii jimaata guyyaa tokko hin deemu jechuudha. Jimaanni biyya kanatti akka biyya keenyatti sanbataa yookaan immoo biyya birootti sanbata raftiin jirutti biyya kanatti immoo jimaata raftiin hin jira. Gaafa jimaata kana raftii hin deemu jechuudha. Charchii san dhaqna wajjiniin mana keessattis immoo galgalas ganamas yoo ijoolleen rafan yoo mana barumsaattis deeman hin kadhatu. Na waamu akkuma ijoolleen idduma ijoolleen teessuun taa'ee isaan wajjiniin kadhadha. Gooftaan maqaa isaa ulfaatu hafuura kuuf mijataadha. Yaa dhugaa. Manni ormumaa gadi of qabuun gaariidhuma anumatu karaa hundumarratti of qoxxoba malee karaa hundumaanuu hiikamee akkana fuuran waaqayyoon galateeffadhu waaqayyoon kadhadhu hafuura kootinis foon kootinis iddoo nama jiru anaaf mijataadha. Kana nama otoo hin ta'in kan taasise immoo waaqayyo biyya beeru sana keessatti wangeelli kun harka fuudhamee na harka dhokateera. Na harka kukkutanii jiru wangeela koo gimmaasha. Yaa ta'uyyuu malee waaqayyo immoo jabaadha guddaadha. Hojjedhee humna koo hin arganne ture. Foon koonis miidhamaan ture. Nyaatumaan irree karaa hundumaanuu biyya beeruuti bakka waan guddaatu narratti gaggeeffamaa ture. Amma kana jedhee kan dubbadhu
amma jilbi koo na laafu dirasitti ga'eera. Idda nama jiru kanatti immoo foon kootinis ta'e hafuura kootinis ta'e galiin argadhus ta'e galiin biyya beeruutitti argadhu sana dachaa sadii asitti argachaa jira. Ji'a tokko keessatti dachaa sadii gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Kana keessatti immoo nagaa guddaatu jira, tokkummaatu jira, jaalalatu jira. Waaqayyoonni kana godhe maqaan isaa yaa ulfaatu. Baay'iseen galateeffadha Waaqayyoon. Naa galateeffadhaa saba Waaqayyoon. Waaqayyo guddaadha, dhuguma Waaqayyo ol jedha. Otoon hoggaa sana akkuma badinaan jedha sana maatiin koo badeera adda. Yookaan ta'e erga durrii tokko bu'ee yookaan immoo karaa hin taane irra deemee badeera ta'a. Qaana'ee Waaqayyoon immoo gaddisiiseera ta'a. Hin beeku waanan ta'u ture. Garuu lafuma sana dhaabadhee gadi ba'eettu rakkina caalutti galee salphachuurra. Rakkinuma kana kabal'aadhuma kana nyaachaa. Karaa hundumaanuu gidirfamaatuma. Waaqayyo guyyaa nafuratti naafuuf jedhee idduma sana obsee waan Waaqayyoon eeggadheef Waaqayyo immoo bocuudhaan na baase, ulfinaan na baase. Na baase immoo iddoo yaada isaa na dhaabe. Maqaa isaa ulfaatu. Isaan achitti karaa hundumaanuu gadi na qaban na raggatanii amma nama raggatanii olitti na raggatanii Waaqayyo immoo iddoo kanatti ol na kaase maqaan isaa yaa ulfaatu. Kaasa sii kaffalaa akkuma naan jedhe karaa hundumaanuu kaasaa naa kaffalaa jira. Iyesuus maqaan isaa yaa ulfaatu. Hundumtu afee nagaadhuma lafa jiraatuun filadhadhee bodha ture. Waaqayyo immoo har'a nagaa naaf laate. Iddoon itti dhaabadhee isa galateeffadhu. Iddoon itti yeroo hundumaa qulqullummaan dura isaa deddeebi'u. Waaqayyo iddoo kana isatu naaf mijeesse. Isatu na wajjin ta'e. Ani firas hin qabu, lammiis hin qabu, obboleessa dhugaas hin qabu. Firri koo Yesuus duwwaadha. Hundumarraa sokkee ture. Gaafa rakkadhe gaafan boo'e. Maaloo nama azzoo shinaan jedhu dhabe gaafa sana. Waaqayyo garuu hunduma gidduu dhaabatee naa lole. Idduma koo akkuma hin buqqaanitti gadi fageessee na dhaabe. Maqaan isaa yaa ulfaatu. Otoo gadiinati qaata buqqa'ee badee qaata dagatame. Waaqayyo garuu harka isaatiin waan na dhaabeef, harka isaatiin waan na kunuunseef guyyaa kana ga'eera. Waan immoo guyyaa kana na geesse immoo isatu beeka. Maqaan isaa yaa ulfaatu. Eebbifamaa kabajaa argadhaa. Gooftaan koo kanuma caalaa ayyaana isaa isiniif haa baay'atu. Obsanii Waaqayyoon eeggachuun waan hundumarra caalaa. Rakkinni hin darbaa. Darbatamuun hin darbaa. Lolli hin darbaa. Dhukkubni hin darbaa. Waaqayyo garuu hin darbu. Rakkina keessattis nama wajjin jira. Gammachuu keessattis nama wajjin jira Waaqayyo. Waan kophaa jiru nutti fakkaachuu danda'a. Garuu Waaqayyo nu wajjin jira. Gaafa namni baay'een nu bukkee jiru Waaqayyoon dagannee namarratti of ganna. Waaqayyo kanaaf namni biyya lafaa yookaan namni foonii akka galma nu hin geenye, akka galaana nu ceesisne, akka amma dhumaatti nu wajjin hin taane waan beekuuf Waaqayyo waan hundumayyuu nu bukkeedha kaasee ofii isaatiin nu wajjin ta'ee galmaan nu gahaa jira. Nu gargaaraa jira karaa hundumattuu. Maqaan isaa ulfaatu. Eebbifamaa kabajaa argadhaa. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Muddaansin jaaladha keessi koo kana naaf eeyyame olmaa kee dagachuun danda'u fagoorraa situ as na waame hirmaannaa ati naaf gootetu kadhaa koo dachaadhaan deebise aan akkam caalchine taare galata siif dabaayise fannoorra naaf du'u keetitu kadhaa koo dachaadhaan deebise aan akkam caalchine taare galata siif dabaayise. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u. Waan keenya Waaqa namaa qaanessu miti. Waaqayyo si gargaarii maqaan isaa bara hamma biraatti kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii addaa keenya hanga sa'aatii kanatti waan nu wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Torbee kutaa sadaffaasaa yookaan xumuraasaa isin biraan geenya kutaa lammaffaasaa akkuma torbee kanaa waadaa isiniif gallee kunoo guyyaa har'aa isin biraan geenye jirra. Egaa kana keessatti wantoota gaaffii lama sadi wanta obboleetti keenya gaafadhee dhaggeeffattoota keenyaaf illee ifa guutu ni jira. Torbee isin biraan geenya isiniin jenna. Akkasuma sarara keessaa wanta gaaffii isinitti ta'e waan akkasinuu gaafadhu sanarratti akkam ta'e wanti jettan yoo jiraate sarara keessa naquunnamuu dandeessu kutaa xumuraasaa torbee isin biraan geenya waan ta'eef sa'aatii hanga kanaatti waan nu wajjiniin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaanii guddaa isin galateeffanna. Qopheessituun sagantaa kanaa ana Masarat Maammuyyee, sagalee waraabbiin Shuree Lammii nu waliin jirti. Keessummaa keenya akkuma beektan Malkaam Warqooti. Eebbifamaa isiniin